Harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin akka qabu jechaa oduuwwan wayitaawaa yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa waraana faashistii Abiyyi wajjin taasisuun aanaa Cobii guutummaatti to'achuun barame. Obbo lola jabaa Wallagga Lixaatti taasiseen ammoo loltoota faashistii Abiyyi hedduu daaraa botoroo gochuun dhagahameera. Bal'ina isaa immoo isinis ni dhageessu. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Feenteek lammiilee irratti miidhaa birrii biliyoona 1.7 gahuu geessisuun shakkaman to'atamuun himan irratti banamuu poolisii federaalaa beeksise. Kanas ni balballoomsina. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen seeraan alaa kan yeroo baay'ee mana calaqaa jedhamu ilaalchisuun dambii haaraa baasee jedhame. Dambiin haaraa bahe kun dambii lakkoofsa 259 muraa bara 2018 manneen seeraan alaa magaalotatti ijaaraman kaartaa akka argatan kan taasisu akka ta'etu ibsame. Gabaasa bal'aa dhimma kanatti qopheeffanneerra isin biraan geenya. Paartiin Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO'n filannoo biyyoolessaa Impaareetti marsaa 7ffaa irratti akka hin hirmaanne haqamuu qofaaf akka hirmaatu ibse. Kanaaf ammoo kaadhimamtoota 6 qofa dhiyeessuu beeksiseera. Piroofeesar Maraa Guddinaa ammoo bakka nagaan hin jirretti filannoo geggeessuun hiika hin qabu jedhaniiru. Bal'ina isaa qabanneerra yaadaa fi sagalee isaanii isin dhageessifna. Odeeffannoo wayitaawaa Impaareetti Oromiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa subscribe, like, share taasisaa jechaan gara oduu bal'aan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa waraana faashistii Abiyyi wajjin taasisuun aanaa Cobii guutummaan guutuutti to'achuun ifoome. Obbo lola jabaa Wallagga Lixaatti taasiseen loltoota faashistii Abiyyi daaraa botoroo gochuun dhagahameera. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa guyyaa har'aa ganamaa kaasuun aanaa Cobii keessatti geggeessaa ture humnoota faashistii Abiyyi guutummaatti achi keessaa ari'ee baasuun to'annaa isaa jala oolfachuu ifoomse. Irree fi gaachanni sabichaa WBO'n zoonii giddu galaa magaalaa guddoo aanaa Cobii kan taate Cobii dabalatee gandoota akka Yuubdoo, Gabaa Sanbataa, Loogee fi Guutoo keessatti tarkaanfii laalessaa fudhachuun injifannoo culuqaa argateera. Magaalaa aanichaa keessaa humna biltiginnaa ganama irraa ari'ee baasuudhaan magaalicha to'annoo isaa jala galfate. Kun kanaan jiru irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ammoo aanaan Ulee Kaabbaatti loltoota sirnichaa kana daaraa botoroo taasiseera. Irree fi gaachanni sabichaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa loltoota faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasa nagaa darartuu kana haleeluudhaan 8 irraa ajjeesuudhaan 9 madeessee kaan ammoo fayyaatti harkaan qabuun booji'e. Kana malees qawwee akamaa 10 saakaasaa 1 maaskoo 2 hidhannoo 10 fi uffata waraanaa dabalatee qoobilee garaagaraa irraa hiikkachuu ifoomse. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni Feenteek Daani'el Yohaannis Iyyaasuusii fi Girmaay Gabra Mikaa'el Yindahangoo jedhaman namoota beekamoo fi hawaasa biratti maqaban fayyadamuun lammiilee 1,200 ol waliin dhahuun miidhaa birrii biliyoona 1.7 geessisuun shakkamanii to'annaa jala ooluu poolisiin federaalaa ifoomse. Isaan akka garaagaraa 19 shakkamanii qorannoo irratti geggeeffame qulqulleessuun abbaa alangaatti dhiyaatanii himanni akka irratti banamu taasifameera. Jalqaba irratti himanni karaa poolisii magaalaa Finfinneetiin kan dhiyaate ture yommuu ta'u garuu yakki kun walxaxaa fi daangaa ce'aa waan ta'eef qorannoon isaa bal'inaan kan geggeeffame poolisii federaalaatiin ta'utu ifoome. Yeroo ammaa kana shakkamaan Daani'el Yohaannis irratti himanni baname mana sirreessaa keessatti akka argamutu himame. Shakkamaan biraa Girmaay Gabra Masqal jedhamu ammoo to'annaa jala oolfamuuf barbaadamaa jira. Girmaay Gabra Mikaa'el bara faranjoota 2010 yeroo taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa Afrikaa kibbaatti adeemsifame dhaabbata Askaaluu kan jedhamu fayyadamuun lammiilee gowwoomsuun maallaqa miliyoona hedduu fudhatee biyya keessaa baqateera. Ta'us yeroo sana Interpooliin qabamee seeraaf dhiyaachuun galmee yakkaa isaa ni agarsiisa. Shakkamtoonni kunneen miidhamtoota isaanii guyyaa 90 keessatti abbaa konkolaataa isin taasifna jechuun 150 jechuun qarshii 950 akka kaffalan gochuudhaan maallaqaa fi ammoo waggaa 5 keessatti liqii baankii irraa dhaale malee akka xumuran amansiisuun yakka raawwachuutu ifoome. Uummata amansiisuuf konkolaataa 148 Jibuutii irraa galchan keessaa 100 namoota muraasa afuruudhaan kanneen 48 ta'an ammoo dhoksaadhaan gurguruu isaanii poolisii mirkaneeffadheera jedhe. Kana malees konkolaattota 350 gara biyyaatti galuu fi 400 ammoo buufata doonii Jibuutii gaaniiru jechuun odeeffannoo sobaa miidhamtoota dhuunfaaf kennamaa akka ture qorannoon poolisii mirkaneesseera.
Dhaabbata investimentii fintee kana sirrii hin taanee fi ol kaasanii beeksisuun akkasumas maallaqa seeraan alaa walitti qabameeraa qoodachuun kan shakkaman artistoonni fi ogeeyyiin beeksisaa kanneen akka Solomoon Boggaalee, Saraawwit Fiqiree, Daani'el Tagany, Abiraam Gizoo, Yiggarram Dajanee, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Naasiris to'annaa jala ooluutu ifoome. Manni murtiis shakkamtoota kanneen bitootessa 30 bara 2018tti beellameera. Ogeessonni beeksisaa fi artistoonni kunneen maqaa isaanii fayyadamuudhaan odeeffannoo sobaa tamsaasuu fi tokkoon isaanii konkolaataa BYD Songi qarshii miliyoona 8 tilmaamuu kennaa fudhachuudhaan gocha kana keessatti hirmaachuun isaaniitu barame. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen seeralaa kan yeroo baay'ee mana calaqaa jedhamu ilaalchisuun dambii haaraa baasee jedhame. Dambiin haaraa bahee dambiin lakkoofsa 259 muraa bara 2018 manneen seeraan alaa magaalotatti ijaaraman kaartaa akka argatan kan taasisu akka ta'etu ibsame. Manneen kanaa seera qabeessa gochuuf mootummaan maallaqa guddaa barbaada jedhameera. Dambiin kun magaalota Shaggar, Adaamaa fi Bishooftuutti hojiirra hin oolu jedhame. Magaalota kanneen ala garuu magaalota Oromiyaa hundatti akka hojiirra oolutu ifoome. Dambiin manneen seeraan alaa kaartaa akka argatan dandeessa jedhame kun gama tokkoon warreen magaalota keessatti manneen seeraan alaa ijaaranii qabanitti abdii horee jira. Gama biraatiin ammoo manneen karaa seera qabeessa gochuuf mootummaan maallaqa guddaa akka barbaadutu himame. Warri mana harka kanaa qabu kaartaa kana argachuuf kuufama kaffaltii liizii bara 2015 irraa hanga bara 2018tti kuufama gibiraa baaxii fi goroo bara 2005 hanga bara 2018 akka kaffalu akkasumas dhibbeentaa 30 kaffaltii lameenii jalqabaas bifa adabbiitiin akka kaffalamutu ibsame. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n filannoo biyyoolessaa Impaayirtii marsaa 7ffaadhaatti akka hin haqamne qofaaf akka hirmaatu ifoomse. Kanaaf ammoo kaadhimamtoota 6 qofa dhiyeessuu ibse. Profeesar Maraa Guddinaa ammoo bakka nagaan hin jirretti filannoo geggeessuun hiika hin qabu jedhaniiru. Filannoo dhiyeenya geggeeffamuuf jiru irratti kaadhimamtoota 6 qofa boordii filannootti galmeessinee kan jiran yoo ta'an KFO fi hayyoon siyaasaa Profeesar Maraa Guddinaa Impaayirtii keessatti filannoo geggeessuuf haalonni lama danqaa itti ta'uu ibsaniiru. Sababni jalqabaa isaan eeran dhiphachuu dirree siyaasaa cufamuu waajjira dhaabichaa fi bilisummaa boordii filannoo Impaayirtiiti. Rakkoon lammaffaan ammoo waraana waggootaaf itti dhufee jiru akka ta'e eeruun filannoo dura waraanni dhaabbatee mariin hunda hirmaachise godhamuu qabaachaniiru. Keessumaa rakkoon nageenyaa naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay jiru osoo furmaata hin argatiin filannoo geggeessuun furmaata waaraa akka hin finne eeran. Filannoo kanaan dura geggeeffaman irratti kutaalee Impaayirtii garaagaraa keessa socho'uun duula geggeessaa turuu kan himan Profeesar Maraan amma garuu rakkoo nageenyaa jiruun kaadhimamtootas ta'ee miseensota isaanii walitti qabuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Dabaluudhaanis uummata akka durii walitti qabanii mariisuu fi duula geggeessuun yaaddoo akka ta'e eeran. Bakka nageenya hin jirretti filannoon geggeeffamu keessa sirni diimokiraasii uumuu akka hin jirres dabaluun ibsaniiru. Siyaasaa jiraatus dhiisuus bal'umaadha dhiisuus galuun nurra jiruuf iddoo 5-6tti barcuma 5-6tti galchineerra. Akkuma beekamu gara 800 gara 900 galchine ture. Paarlaamaa amma yeroo xinnoo fooyyee qabu 97 sana paarlaamaa Itoophiyaatii fi amma gaabboon nama Koongireesii keessa jiru barcuma 53 arganne ture. Paarlaamaa barcuma 53 isa kaanifoo barcuma 115 arganne ture. Walitti gara 168 arganne ture. Magaalaa naannoo sigalee rakkoon amma jiru rakkoon lama gurguddaatu jira. Tokko dubbii dirree siyaasaan kun haa bal'atu ukkaamamaa deemee waajjira keenya cufamaa deemee asifachi deemee chochoosuun rakkoo bal'aa keessa gallee yaa kanaa boordii filannoodhaa qabee qaamni mootummaa filannaan ilaalchisu waan filannaa keessa galu hunduu yeroodhaanii fooyya'aa hin jennee gaafachaa turre isa hin arganne. Lammaffaa immoo akkuma beekamu deddeebine mootummaa kan gaafachaa turre walajjeesuurraa gara siyaasaanii rakkoo hiikuutti gara waliigaltee biyyaatti gara waliigaltee paartiloota biyya kana jiran wajjiniin gar tokkotti deemnee deddeebinee gaafannee turre hin taane. Kana jechuun egaa lolli hin dhaabbanne siigalee Oromiyaa maratti Oromiyaa bira darbeessi gara warra Amaaraa odhante gara warra Tigree odhante gara Maalii odhante gara filannaarra gara lolaatu caala siigalee. Nama gahaa ture akkuma beektanii ani naannoo warra kaaniifis hoogganaa ture amma handhuuraa biyya Amaaraatti hamma Dasseetti hamma Baahir Daariitti dhaqee socho'aa ture. Madarakis innaa Ibraatiif ture. Oromiyaa hotel immoo hamma Mooyyaleetti hamma daangaa Keeniyaatti hamma Qinniritti hamma daangaa Somaaliitti hamma Lubbaaboor Jimmaa Lubbaaboor Maraam Wallaggaa hunda deeman ture.
Amma moogaa mootummaa fi warri bosonaa oolaa wajjin wal lolaa jiru. Lola kana keessatti egaa sulultaayyuu darbee deemuu hin danda'u si galee. Miseensa keenyaa fi gaarantiin qabnu taajjabduu teenyee warra keenyuu fi kanaafis eegduu kanaafis gaarantiin qabnu. Sabas immoo durii 100,000 kuma maaliin chochoosaa turre. Amma 100,000 kuma tokko lamayyuu walitti qabnee nagaadhaan haasofsiisnee galuu keenyaan beektachuu manna abbootti isaa ta'u eessatti isaa ta'u dorgomaa turre amma sun hin danda'amu. Yaa kana dursaatii kana dhibbaatti xiyyeeffadhaa jedhaan mootummaan fudhachuun barbaanne. Amma filannaan dhufu kuni kan hunda caala keessaa baanneef waan lama hiikuu hin danda'u. Tokko salaaminaa warra gaagaatii jedhan kana nagaa fi tasgabbii biyya kanatti fiduu hin danda'u. Namni nagaa argachuu baannaan sabni nagaan bahee galuu baannaan warri mormuu fi mootummaan walii galanii nagaa fiduu baannaan filamtes iftes wanti hojjetu xiqqaadhaa jechuu kooti. Inni lammaffaan immoo inni guddaan sirna dimookiraasii kana keessaan dhalatu. Amma sirna dimookiraasii immoo hin dhalannetti Enjettee filannaa ittee waggaa 5 baatee saba jeequu malee saba abdiin ta'an kennuu malee maal malee dimookiraasii akka kana keessaa hin dhalanne qabsoo waggaa 50 keessatti akka dhalachuu dide ammas akka dhalachuurra hin jirre isa walamansiifneetu keessaa baanee jechuu kun. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana gaammaatti hordoftaa ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.